Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa Fatwaa waa'ee soomanaa paartii lammaffaa walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Maasiyaan kaffaaraa qabdu waan akkamii ta'etti yoo taatu balballoomni gaafii kanaa maasiyaan kaffaaraa qabdu waan akkamiiti maal fadhaa jechuudha. Deebisaa gaafii tanaa kaffaaraan qooda adda addaa qabdi. Tokkoffaan kan namni waan namni hin godhin jedhe jechuudha. Namni tokko yoo waan namni hin godhin jedhe yookaan waan namni irraa dhoogu yookaan waan shari'aan irraa dhoogute godhee argame waan godhe saniif kaffaaraa baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nama hajjii irra jiru ta'e mataa hin ciratin jedhanii ajajanii mataa yoo cirate, qeensa hin ciratin jedhanii yoo qeensi cirate, haga hajjii irra jirtu shittoo hin dibatin jedhanii shittoo yoo dibate, dubartii hin fuudhin jedhanii dubartii yoo fuudhe, nikaa hin godhatin jedhanii nikaa yoo godhate, huccuu hodhaa qabdu hin uffatin jedhanii huccuu hodhaa qabdu yoo uffate, bineensa hin ajjeesin jedhanii bineensa yoo ajjeese, sababa hajjiitiif waan irraa dhoowwame kana yoo raawwate kaffaaraa waan badii raawwate san baasuu qabaa jechuudha. Kaffaaraan biroo nama ramadaana keessaa waa nyaate guyyaa ramadaanaa ka waa nyaate kaffaaraa ramadaana sanii baasuu qabaa jechuudha. Kaffaaraa xiqqaaf guddaatu gargar jira. Kaffaaraan gosa hedduudha. Namni niitii ufii duudi kan kee akka duuda haadha tiyyaati jedhelleen kaffaaraa ni baasaa jechuudha. Kana jechuun maal seete nama guyyaa soomanaa keessa niitii ifitti dabalamee jechuudha. Kan niitii ifiitti wajji rafee jechuudha. Gabaa uummata karaa biraatiin karaa hiikaa biraatiin jechuudha. Jechi kuni dura kan inni baasu gabrittii bilisoomsa jechuudha. Namni niitii wajji rafe guyyaa soomanaatiin jechuudha. Gabrittii bilisoomsa. Yoo gabrittii bilisoomsuu dhabe jechuudha ji'a lama soomanuu qabaa jechuudha. Isiinis inninis ji'a lama soomanuu qaban jechuudha. Asirratti kan isin galuu qabu. Kaffaaraan biroo namni ramadaana soomuu hin dandeenye akka nama manguddoomee yookaan akka nama dadhabee nama nyaakisee kaffaaraa baasaa jechuudha. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaati moo haadha manaatu soomuuf dirqamaa jetti. Balballoomni gaafii tanaa. Kaffaaraa ramadaanaa keessa jaarsa kiyya wajjiin ji'a ramadaanaa keessa guyyaa wajjiin rafeef kutee ji'a tokko soomee jira. Garuu qadaatu narra jira. Yoo kaffaaraa san qadaa narra jiruuf godhe ni ta'a jetteechu gaafini. Deebisaa gaafii tanaa. Hin taatu maaliif jennaan qadaan ati soomteef niyyaa kaffaaratiif soomte malee niyyaa ramadaana qadaa baasuutiin hin soomne. Hojiin siif katabamtu Rabbi biratti kadhati niyyattee dalayde santu siif katabama. Saniif jecha akkuma yaada ufitti jijjiirachuun hin taatu. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Qadaa soomaa kan yeroo dheeraa akkamitti baasan ta'etti yoo taatu balballoomni gaafii tanaa. Sababa dhiiga aadaatiif sooma hin soomanne amata dheeraa dura qadaan narra jira. Hagam hanga ta'ellee hin beeku. Sooma soomuun hin ta'u aadaa wajjin jechuu qofa beeka malee qadaa ni baasanii moo hin baasanii addaan hin beeku. Amma maaltu narraa fedhamaa yookaan maaltu narraa eegamaa tan jettu yoo taatu deebii gaafii tanaa. Qadaan deenii Rabbii guddaati baasuun dirqama. Eega barattee dhageesse booda baasuun dirqama. Yoo haga ta'ee wallaalte qiyaasa gootee soomantee tabiraa istikfaara Rabbitti deebita toobaa goota jechuu. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Sagantaa teenya irraa asumatti dhaabna. Hanga hayyama Rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahaa fi tika Rabbiitiin jiraadhaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.